beeka akkati soddaa kiyyaataat. Magaalaa guutuu beeka. Ollaan keenyaa nu beeka. Isuma dhugaa haatatiif abbeen beekanii. Isuma dhugaa beeksiseetiin ture garuu atumaa beekuu dadhan malee lakkee beekanii. Maayet Hin beekan hundi isaaniitu. maalillee beeynanu soddaatiin jedhe maal jettee warra keessanii. Akkanaa miyyoo doktooraa takkan jaaladhee nanni fuutanii jennaaniin abshir naan jaalatummaan fidannaan. Seera. Eenyu ni kun? Eenyu kun? Ummata. Eenyu kun? Eenyu beeyta? Eenyu? Gaafadhis. Seeti. Kiyya jetti daa'ima. Qo'aati daa'ima maa itti godhatte? Way laa jechuun bara nama qishinaa fakkaata malee maddo. Eenyu? Eenyu? Eenyu beeyta reef mana jetti beeyta eenyu hin kana. Ani boruu bashannanaa Ija keessa laaluu garaan nan danda'u. eenyu? Kun goshaan kun hin banamu. Natti mikaa eenyu? Jaarsa. Jaarsa? Jaarsa deemu? Bareeda? Wallaahi? Inni rifeensa isaa Rifeensa ofirraa dhandhee dukkana keessa taa'e. Maqaa isaa hin beektaa? Lallataa jirti isa. jaarsa kiyya. Jaarsa keetii? Itti heerumuu addaa? Gurraacha kanatti moo? Maaliif bareedaa sitti bu'e? Akka mama akka baba. Akka maama akka baabaa? Ani fakkaatu walitti fakkaatu. Aslali waan itti fakkaataati. Waliin fakkaata. Akkana hawaasi waliin fakkaata harka waliin fakkaata. Na fakkaata? Obboleessa keetii bara? Obboleessa kiyya miti kun. Namni guddaan obbolaadhaan nu jira bara. Amma ati bar nan beeytu malee abbaa keetii bar. Bar dhugumatti qoratamu qabdan nu jaani waan san garuu anis gaafachuu sodaadde. Amma ati ilma kiyya obboleessa seenati. Ahoo firummaan naalaan galchiin gaa ammaan tan. Firummattiin galchiin gaa. Dhugaa ati kiyya bar ilma kiyya. An baay'ee gadda wal isin barsiisuu dhabuu kiyyatti. Duba obboleeyyaniitti wal duba wal barbaadu jira jechuudha. Osoo wal hin beekin wal barbaadaa jirtan malee ati ilmoo kiyya bar. Maal jechuun ummata? Ati harargee Na gabbuutee? dhibdee bara naayyoo. Kalaas qoratamuu qabna akkas taanaan. Maal qoratamnare ani sitti himuu yeroo dhabee daa'imummaan gidate daa'ima sibira deemee carraa biyya orma kan tolu dhageessu wal argisiisu dide amma immoo osoo isin guguddatanii waan biraa keessa hin galle sitti himaa jira. Ati ilma kiyya seenan obboleettii teeti ta barbaadde laalee yoo si fuusise hoo maal jetta? Hayya amma firummaan naalaa galchuu deemta jechuudha bara ammaatti. Tun siyaasa malee lakki ilaalaa hin amanoon akkana hin jiru. Firuma maali obboleettii teeti? Duba obboleeyyanii wal duba wal barbaada. Maa ijoolleen safaraa kanaa akkuma feete yoo waliin beekne namni miidiyaa kana walitti fida. Atillee suura ma argitee faarsuu eegalte waa itti siqxee qoratte ma waa jaarsa ergattere? Laa jechuun kaanii jira miti barra namni irra guddaan qoratamuu qabdan nun jaani. Awwaan hin jiru. Anamma tana waan hin jiru qabu ammatti firummaan naalaan galchiin gaadaraa. Ati amma amantus amanuu baattullee ilma kiyya kan qabaate.
Ati duba bargaa dhugumatti jechuun gaa doktoriin gaaf duraa duriyyeedha jedhanii karaa argee kanas gaddeemee qamaa jedhanii garuu shakkii uumamu hundaafuu. Waan takka waan ati shakkitu jiru kun waan abbaa keeti kasitti himaa jiru. Akhi ammaan tana. Gammadaa ilma nama waggaa 27 baratee ta'uu keessatti gammachuun sitti hin dhagahamne? Laa jechuun ni nawwa garuu osuma tahuu gaa. Waa kolma bishaan. Gammachuun wal harkaas badee wal keessatti harkaa badee. Mira keessan galee bar. Ilma doktooraa guyyuma keessaa ta'ee dhalachuu kiyya kanaa jechuun gaa gammachuun waan hin godhu wallahi. Lakki guyya keessa miti ganamumarraa ati kiyya ilma kiyya ka jalqabaati. Ani mootuu yoo akkuma hawaasni bal'aan uummanni Oromoo beeku barumsarra ture biyyan turre akka carraa ta'e ilmoo yoo abbaan biraa olii saba garaa gadi qabsoo bosona keessa deemuu biyya biraa deemuu yoo akkuma taasisee guddatti. Har'a mootuu alhamdulillah wal argine anillee akka abbaa kee ta'e sitti himee jira. So what is wrong? Maaltu jedhe wogorre kanarra ati gammachuun fudhachuudha malee abbummaa kana. Laa an guyyaa irraa kun jechuun guyyaadhaaf gammachuu ta'e guyyaa keessa ilmoo doktoorii ta'e argamu kiyya garuu an hin amanne bari lamma amanuun dadhabe. Waan takka hin shakkin ilma kiyya kan gafate. Igallee miree ammaa kana ergitu. An kaarruun qabu kaa doktor jechuun kaa si gugguisu ta'an amansiisuu deemta. No kaarruu barkun kaarruu miti qabsoo keessatti rasaasni ilkaan na keessa fotto isa Itiyoo Eertiraa irratti. Cabaadha malee kaarruu miti. Daannu jecha waan hin ta'in hin qabdu. Uummata kana jecha waan hin ta'in hin qabu lubbumaan hin du'inii bara. Gammachuu makiyyaatii wajjin dubbadha. Suleen. Eenyu ilmi kee? Kana ka nam fakkaatu. Ilammaan barree. No. Isaa miti. Nu qaaduu deemti laa. Ilmaan gafaati. Indee anaa miti ta'an gafa eessa fiddee soo? An gaafa ijoollee sana sharafa keessa bade. Gaafa chaayinaa deemu karaatti argadhee bira kote. Haadha biraati irraayi. Mee na laali mee si laala. Ija keessa silaaluu hin danda'u gaachuun waan yeroo baay'ee adda bannee turre. Lameen wal fakkaata siifaas kee.